Harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo. Nageenya keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo Guutuu iddoo innisheetii fi maaddii guutuu itti ijaaran isin daawwachiifnaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jedhu anis Muhammad Ahmadi. Gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerram. Jilli bulchaa bulchiinsa aanaa Gooroo Guutuu kabajamoo obbo Riyaad Muhammadin durfamus ijaarsa innisheetii fi bulchiinsi magaalaa Kaarramillee fi bulchiinsi magaalaa Baroodaa ijaare daawwatanii kan jiranidha. Aanaan Gooroo Guutuu eega hoggansi jijjiiramaa gara aangootti dhufe bulchaan bulchiinsa aanaa Gooroo Guutuu kabajamoo obbo Riyaad Muhammad ummata aanaa Gooroo Guutuu mari'achiisee hojjechiisuudhaan aanaa Gooroo Guutuu dhibbaa fi dhibbatti milkeessaa kan jiranidha. Bara 2017 innisheetii fi maaddii guutuu bulchiinsa magaalaa Kaarramilleetii fi bulchiinsa magaalaa Baroodaatti ijaaranii ummata keenya dhibbaa fi dhibbatti milkeessaa kan jiran bulchaan bulchiinsa aanaa Gooroo Guutuu kabajamoo obbo Riyaad Muhammad halkanii guyyaa hojjetanii hojjechiisuudhaan hawaasa aanaa Gooroo Guutuu milkeessaa akka jiran seenaan kan ragaa isaaniif ba'uudha. Egaa jabaa qabu abbaatu jabeeffata, seenaa hayyuu ofii abbaatu himata akkuma jedhamu jabaa ofii jala deemanii biyya ofii jijjiiruun dhaloota borootiif seenaa gaarii ol kaayuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin bulchiinsa aanaa Gooroo Guutuutti ijaarsa innisheetii fi maaddii guutuu isin daawwachiifne kan gammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan anka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo Rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.